Gurbaan asin jiru kan lubbu haalaadha jiran jenne. Suuraa isaan agarsiisi maybe yoo jaarsa namaati illee sirraa laallasutti miidiyaa irratti. Hindoo isin post godhe yoo jaarsa keete post godhe. Nam postatiin yoo siin jee rakkoo biraa qabaa beekadhu. Namni jaartii ofii amma dho'isaa ol galchan obboleetiiti. Yoo waata kan qabaanne wannummaan ol dho'isaniif ol galchaniif hin jiru obboleetiya. Amma meeshaan bika keessanii sossootiin kun ilma namaati miti. Baasii gadi ilaalla. Walitti baxabbatee bultii namaa yaa rabbi naa dhiisetti. Dhugaa jettee maayikii arra poostiin galgala irra dawwalaa bakka poostii irra dawwalee jechuudha. Poostiin godhaa jedhaani yoo inni lakki jedhe akkuma maayikiin jedha. Dhugaadha wallahi laazim dhugaa jedha. Inni nu wanni inni feemasa hin taane qabalee keessaa fi mazzagaayaa keessatti namni ganda keessatti qofa beekamu miidiyaa irra nan baasinii yoo siin jiru maal jechuudha? Nama feemas yoo ta'e feemasiin jarjaree waa godhuun fedhuu itti aadaa oobsi malee manan takka ol baanaan miidiyaan guutuun bakka maqaa fuudhan waan ta'eef feemasoonni yoo kee rakkoon hin jiru fakkeenyaaf siin jee yoo qoy naafadhullee siin jee si galee nama feemasii hin ta'in tokko nama ganda keessatti namni lakkoomsaan beeku tokko suuraa yana maxxansiin akkamiin jaati kun fooloo dila kana qabdaa maxxansiirraa sirbi. Amma dhagee haa wal mari'annaa dhageeffadhu edanurranni dawwalaa. Anu fayya tokko amma poosti godhaa dubartoonni asilaa amma poosti godhaa. Maayikii dhugaa keetti warraa jedhanii barumman poosti gootanii jechuun achiin gisee poosti gootan wallahi namana poosti gisee gootan. Achi jalaa ni dhufti jechuudha. Jaarsa kiyyattee dhufti takiin firiindee kiyya tokkiin maal akka achiin dhufanii innis maybe achumaan blocks godhuu danda'a maybe si waliin jiraachuu danda'a jechuudha. Achumaan adda beekte jechuudha. Nama footoo post nan godhin asla namni si jaalatu tokko profile namni ati jaalatu tokko namni si jaalatu tokko yoo ati just Facebook irra profile gootee silkii irratti illee screen irra illee godhattee nama jaalatan maaliif nama si jaalatu mi bakka amni haal namatti hoddan jedhas jaal profile godhachuun maal rakkoo qaba jaarsa kee kan rabbi beeku kan ollaan beeku biyyi beeku yoo ta'e friendii kan kee kaganaa wal fuudhuudhaa deemtan yeroo kan kee gizee kan kee itti fixxe yoo ta'e wannummaan gola keessatti ol dho'istuuf hin jiru obboleetii. Okay, amma maayikii dhageeka akkana goona. Akkam godhanii beekta? Anaan nama baay'een na fadaasi. Yaani nama baay'een beeka. Na jalaa fudhatan faa jaanii baran tokko baranii kun mana yaanni taasisa bandaallachoo. Jaarsa kiyya na jalaa fudhatan jaarsa kiyya hin bee poosta hin gadhoo na jalaa fudhatan jaartiitii yaamanaman. Aslan nama duraan haayilaandii qarshanii namni fuudhee deemu maaliif fidda gudura? የሆነ ሰው የሚነቅጥሽ ነገር ከሆነ መጀመሪያውንም ከሱ ጋር አለመሆን ነው። ትክክል ነው። አማ ከነ ወና ሀማይኪ አማ ይደኑረኒ እንደወላ ሴንዘራ ጀ ዴሜ ሳዲ ሞባይል አት ደግሞ ኦፊነ ጄሳይ ተሳዮኒ ሰደብ ያው አንጃለላ ላመለጂስ ማሊፍ እንጃለላ እንዴስ ታጫለ ሶላ ናምነ ከታና ቶንጆ Selama Arab sih. Takkan enyo ashangulitti takkan arke. Balaan buute. Dubartoonni dhiiraaf jettee oo fuute. Laala furuu qabda raafatuun akkana keessi. Wayini udah gimana koflanti? Amma kana godhe. Bisa jara galgala rannin dawwala. Irra dawwalee jedhee maal godhanii beekta? Akkana bakka bareedaa kiyyaa ji'a lama kan adda turra poosti bakka poosti suuraa kiyyaaf tolitti qabaabaree poosti su godha jedhan yoonni na dide. Anu argee kooflee reefun tan argee kooflaan najjit wallahi dhugaadha war. No of ajjeesuu waan akka of ajjeesuu namni tokko laal jireenya keessatti waliin jiraachuun adda deemuun numa jira si galee wanti of ajjeesuu fidee hin jiru wanti dammoo of shakkaa na jalaa fuudhan na jalaa deemti. Jaartiin tiyya namni na jalaa fudhate jaarsa kee namni na jalaa fudhate namni jiraatu hin qabu jechuudha.
namni yoo kufe numa deema namni yoo dabbareen yoo bakka walta'utti ittiin deema atis ni deemtatis okay kun jiruu fi jireenya keessa waan jirudha ilmi namaa tokko gaafa jiraatu waan kana sammuu keessatti ofimee jiraatu qaba si galee. Ishee amma akkam godha jettamee xiyya tanarra deebi. Akka kinaan jettuun godhan gaarii ta'iniin godha. Siin kabajaa si biran tarkaanfadhu akkam godha jettamee. Maal nagalchee waa'ee jireenya keetiif maa murteeffadhu malee. Waan biraarratti meebi si gorsuu danda'a garuu nama lama jidduu seenee si gorsuu danda'an. Because anillee namni waan kiyya jidduu akka seenu fedhu kan namaa jidduu seenu illee fedhu. Garuu poosti godhi suuraa isaa. Poosti godhi jettee. Maakii wayye. Naradda walamaa kas. Biizii taate akkamati? Nauma tokko xabbastee moo nama lama? Wallahi nama baay'ee beekaa dhiiran kadhadhu. Dantaa isaa mataanaa dhaabbatu hoo seeraanii waan qaalii kiyyan goone. Wanni wajjin rakkisuu jiru. Poosti si godha jedhee yoo dide jedhee hin kadhadhu. Ammaati heerumuudhaa barbaadda? Saatanatti heerumuu barbaaddeeti? Moo lubbu tokko taasifara ho'i naala karaa Ameerika tokko ho'i naala limee karaa Ameerika kan haasa Austraaliyaa jiru kanuma jaalala beeku. distiin mataa keessa dho'itee deemuudhaaf moo? Ma akkam jaarsoo fi akkam distiin mataa keessa dhammaayiti jaarsa kiyya akkasitti akka bakkabu Oromoo miliyoona 60 keessaa gaafa jaarsa kiyya kan kana argadhee itti heerumee jedhe wallahi reekan kaddi jaarsaa. Bicaan tun dheessuma jedhanii akka uummanni na barbaadee bakka kan jabsa siin jedhaa bara jaalala beeksisurraa. Inte gaafa goolitti walitti dhufnu ababaa anniin ciisaa inni jilbifatee naa kenna. Akka hayyuu uummanni miidiyaa kana fayyadamu. Takkaan agarree namni ciisee inni jilbifatee namaa kan ati ni ciiste inta maal ciiste takkaan nageenya walaa addunyaa irratti ati ciisee kan inni jilbifatee sii kan nu agarree akkam addis na hundee haaraa no akkasii miti kamaayikii hin beektamiti Oromoo tana jechuun Gidrisaa gaafa siin jedhu ajandaa jaalladhu. So akkam godhanii beektaa? Ciistee akkamitti lilli irraa fudhachuu deemta? Hin ciisu kaa ciisuu ennaa mulma hin ciisu bara. Si jeewar ciisee inni jilbifatee lilli irraa Ishi naa himi ayyaa akkamitti? Akkasii miti maayikii. Ila amma fakkeenyaaf inni hin dhufa miti xayyaara irraa bu'a miti. Wanni xayyaara irraa bu'ee jedhu amma. Astaghfirullah laazii. Jiru diyaaspooraan dhiisii irraa dubbii jijjiira. Dubbii jijjiira obboleetii yamanni ittiin gubatiin bita sanatti haala. Hin jiru dhiisii bakka. Dubbii jijjiira. Qoy lubbuun ibsina. Ifaa kana ibsa boo. Arafat. Lubbu ifaa barwaasa beeksara. Kaza maal goonanii beekta? Wallahi absoola miidiyaa kanarraa nama tokko waliin arrabsinii nama tokko waliin xuini jaarsa kiyya kabajee yoonni dalagaa galu. Shwaarii kaarsaa baasee fi kaan godheef akka inni dubartuun Oromoo tokko keessa dubartii harargee malee dubartiin biraa dubartii miti jiru jaalala kana kan inni fi itti maramee hiiqee fuudhee dunguddee jala seenee jalaa ba'ee gubbaa minaa miti. Hintee ure asirratti waan taatuuf hamu ta'uu deemtaa firee. Miidiyaa irratti miti kaa sammana amma waan ateettu kana ni taa'anii firee ati ofirraa himtee bar waan ta'uu qabduuf waan silaa mana keessatti himtee huna dhageenyeree akka eeqaf gootu nu himtee akka morma jala seentu nu himtee duuba amma mee kam waan haaraa ta'u. Sorry. Tan akkasii miira keessa galee dubbadhe. Dhaama maakee kan beeka. Hojii lama muuduu. Chilis taasiqanyaalech. Lubbu dhagaye kaa. Meejjiya lama muluu kamatti obsaan. Ji'a lama muluu akkamii obsa? Akkam naan gallee afaan Oromootiin naa ibsi. Ji'a lama muluu jechuun ji'a lama guutuu akkamitti obsaan? Jechuun wal fuutanii moo?
No, ji'a lama booda dhufa miti jaarsi kiyya. Intal maal ooftan naangalleen jechuun naangallee sorry. Astaghfirullah. Jaalala isaa. Oofstaha akka fagoo jiru beektaa mara? Bakka tanuu maayikii fi godhee eegaa maayikiyyee. Jawaan limaan haa ta'u sa'aatii kan. Maayikii. Ooyin dhagaa. Lubbuu amma akkasii haganii dhuftanuu maayikii fi godhee amma wallaahi ani amma bultii na keessisa wallaahi. Maali? Bultii na feesisaa. Heeruma qaaduba. Heerumuu caalaa gizee heeruman sani akkamiin jedhaa bara rakkoo jira bara hin beektu rakkoo jirtu. Rakkoo maaltu